yeroo Finfinneen hundaa'u akkas jedhee sirbeetu biyya dhiisee deeme. Sii bahee biyyaa sii bahee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii bahee jedheet dhiisee deeme. Sirni ture sun uummata Oromoo ammuma mujjaa ollaa godhachuudhaaf fedhiin qabu ture. Amma jaldeessaa wajjin jiraachuudhaaf fedhiin qabu ture. Kanaaf Oromiyaa guutuutti faca'ee qe'ee irraa buqqa'ee duudhaa isaa dhabee seenaa isaa dhabee miidhamaa ture. Guyyaa tokko utuu rakkoo isa qunname fudhatee hin jilbeeffatin qabsaa ijoollee isaatti guddisaa injifannoo tokko irraa tokkotti ce'aa. Oromoon haga mujaallee ollaa godhachuudhaaf haga jaldeessaallee firoonfachuudhaaf fedhii hin qabu. Mujaa fi jaldeessa caalaa jibba jechuudhaan kan inni dubbate Shimeen jecha kanaan wal fakkaatu amma dura dubbatee dhiifama gaafachiisan waan jedhamu tokko ni yaadattu. Shimeen irraa akkamiin deebi'ee kana dubbate mee akkasuma waa'ee hongee Boronaatiin wal qabatee abbootiin qabeenyaa arjoomuu itti fufaniiti jiranii akkasuma Teedii Afroo dabalatee miiliyoona hagas kenname namni haganaa miiliyoona hagasii walitti qabee waan jedhamu bal'inaan deemamaati jira. Waa'ee kanaa irratti mee dhugaan godhamaa jira. Nuti Wacu inni kaan Teediin baga kenna jira inni kaan ammoo akkamitti Teediin kennee waan akkasiiti kan deemamaa jiru. Mee kanarrattis haga tokko ka waliin ilaalla waan amma deemamaa jiru kanarra jechuudha waan dhugaan lafa jiru waanuma qabatamaan argaa jiru irraa jechuudha. Ani Abduu Moobaala Biraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Durarratti Shimeen irraa kaleessa viidiyoo kana kan inni dubbate jechuudha. Hundeeffama magaalaa Shaggar kan jedhu san irratti magaalaa Shaggar haaraa wanni hundeessifnee fi kan Oromoon irraa baqatu yookiin ammoo kan Oromoo ariitu miti achirratti haasawaa bal'aadha kan godhame ka qondaalota garaagaraatiin akka abbaa duraa gammadaatiin bahutu jechuudha. Kan Oromoo ariitu yookiin ammoo Finfinnee irraa fakkeenyaaf jechi Shimeen jedhe kun Finfinnee irraa Oromoon gaafa sirni sun isaan ari'u Finfinnee irraa jedhe sirna Minilik. Kan inni baanu sun jechuudha Minilik kan akkas godhe Finfinnee irraa gaafa inni ari'u ani biyyaa sii bahee yoo mujaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi guuza sii bahee yookiin ammoo daboo siif bahee uummanni keenya haga mujaallee olloonfachuudhaaf haga jaldeessallee firoonfachuudhaaf hawwiin qabu sirna akkasii hamaa san kan jedhu sirna Minilik balaaleffate jechuudha. Dhuguma jechuun yeroo fakkeenyaaf amma dura gaafa bara 2019 natti bara 2019 yeroo san jechuudha yeroo irreechi jalqaba Finfinneetti kabajamu sanii bakka kaleessa nu cabsanitti arra deebinee cabsineeti jirra kan jedhu dubbateetti hedduu Oromoo harka dho'isifatee jarri ammoo hedduu wacanii dhiifama gaafachiisan waan jedhamu jechuun bilisiginnaan Amaaraallee gaafsan hedduu duula bal'aa dhabante dhiifama gaafachiisanii ulaa cufatanii kan jedhu gaafsan hayyootallee dabalatee karaa miidiyaa adda addaaraan dubbatamaa ture jechuudha. Kana saa ta'u sanis haa ta'u. Amma bara marakkoo wanni ta'e maal seetan jarri keenya kan bilisiginnaa Oromiyaa warra amma oppodiyoo kun jechuudha. Jechi tarii ilaalchi kun Shimee keessa jiraatuun ni mala ammoo dhugumanii godhani ammoo waan kana waan jedhan kana yeroo kana jedhamu namaa miti beeke. Nama miti ilaalcha sirna wannummaan biyya saniif rakkoo ta'e Oromoon Itoophiyaan jaalatu bara amma jarra akkasitti maqaa Itoophiyaa kanaan nagada Oromoon Itoophiyaan jaalatu Itoophiyaanis Oromoon jaalatu jedhamaami. Barkeeziin isaanii kana ture Itoophiyaan jaalatan nuti ammoo Itoophiyaawidhaan ani daraddarin Itoophiyaadhaan nuti hin daraddarru nuti Itoophiyaawidhaan waan fedhillee yoo taane hammamu yoo du'ellee amma meelaala fakkeenyaaf gaafa madura siyaasa adda addaadhaa hojjetamaatiin ture sani nuti Wallagga keessatti akkas taanis nuti Maalii keessatti akkas taanis Itoophiyaawidhaan ani daraddarin. Oromoon ammoo biyya jibbanii Oromiyaa jedhanii garaxalamu waan akkana kana taphataa turan jechuudha. Maalinni nuti Itoophiyaa ani daraddarmii sun maqaa Itoophiyaa kanaan haa naggadan malee nuti sirna abbaan keenya nuuf ijaare santu achi nuuf jira. Ammayyuu abdiin keessattuu haga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dhufe kana jechuudha. Waan san galmaan nu ga'u deemaa kunoo siidaa isaa fuudhee akkasii masaraa keessa nuuf kaayeeti jira. Akkasuma ammasii wantoota tokko tokko waan adda addaa gartee sirna waraaqii baashin kaffitaan mala isaanii waan akkas akkasiisanii wal qabate jechuudha. Abdiin isaanii ammayyuu xiqqashoo bakka san tureni Oromoon Itoophiyaan jibbaan isaan jaansan sirna kana jibbaa akkuma atuu ba'e sirna kana barama maal jedhan sida waan isaan jaan tokko Amaaraannat Itoophiyaawwinnat noo maal jaansan yeroo kana ammoo Ortodoksinnat Itoophiyaawwinnat noo jedhanii waan akkanaa kana jechuudha kana ittiin kana jechuudha Itoophiyaan isaan baanasan. Oromoonis sirna ana hin fakkaanne ayyada hana godhatee tokkoof ammoo haadha ta'u kan afaan tokkoo guddisaa afaan tokkoo jibbu sirna tokkoof haadha tahee harma hoosisaa tokko dhiiga boochisuu hin fedhu kan aadaa tokkoo gabbisaa aadaa tokkoo qancaarsu hin fedhu. Sirna kiyyaa miti nan ilaallatu Itoophiyaan akkasii nan ilaallatu kan jedhu Oromoo garuu isa Itoophiyaawwan ani daraddaramiin isaan nyaasuni waan amma Shimeen jedhe kana jechuudha. Akkuma Oromoon akkuma mujaa sanitti jibbaa akkuma jaldeessaatitti sanitti jibbaa jechuudha. Sirna nama ichaan jiran namni ammoo ilaalcha san qabu abbaa barbaade haa ta'u abbaa fedhes haa ta'u
saba wahii yookiin saba akkasii san waan ta'eef himte jechuudha. Abbaa barbaadeyyuu haa ta'u nama sirna san hordofullee hin fedhu jechuudha. Duuba isaan maqaa saniin akkasitti naggadaa turan akkas nu godhaa ture waan beekuuf Oromoonis waan biraati miti waan mashimeen ragaa bahee jira jechuudha. Duuba akkas ta'u maaliif hin baafne achi keessaa maal godha? Siidaan fakkeenyaaf achi keessatti ijaartanii yookiin ammoo hojii isaa kan hojjetaa turettanii hojii biran kenne akka nubusa biyya sanii tokkootti keettan ayyee yookiin hojii isaa biran kenne maal godhadhe achi keessaa shibee eega akkas ta'e baasaa kaachirraa. Jechuun amma magaalaa Shaggar Oromoo hammatuudhaa fi Finfinneen akkasitti Oromoo buqqaaftee Oromoo gaafa humnaan akkasii buqqa'ee achirratti cabee akkas ta'u sani akkasitti abaareeti arrabsee itti sirbee biraa deeme sirbi suni akka mujaa fi jaldeessa caala jibbuu agarsiisasaati biraa deeme amma immoo hinjifannoo kanarra gahedha jechuun amma hinjifatee jiraadha. Amma kamii kammaa kunoo kamii akkam ta'uu deema eega Oromoon akkasitti jibbaa dhugaadha akkasumatti jibbinaa shimee dhugaa keeti garuu amma hoo akkamii masara masan keessa yuu baasaa ka akkas taanaan maali Itoophiyaa haaraa tan nama hunda fakkaatu tan Oromoo fakkaatu tan Tigree fakkaatu tan Amaara fakkaatu tan akkasii ijaaraa kaame dhuguma yoo ta'e jechuu kiyya yoo wantichi kun dhugaa ta'e jechuu kiyya osoo fakkeenyaaf Itoophiyaan biraa tan nama hunda fakkaatu Itoophiyaan dimokiraatootti tan nama hunda fakkaatu tan gartee abbaa barbaade abbaan nama isaan bulchu namni sabni hundinuu irratti filatu gad dhufte gabroomna jedhanii iyyanii beeki jarri kun maaliif sirni sun narraa diigamee jira ka abbaa kiyyaa ka waggaa 150 duraas waan ta'e ka jedhu jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan Oromoon Itoophiyaa jibbiti yookiin ammoo nuti Itoophiyaan jaalannaan isaan jedhan sun maqaa Itoophiyaatiin haa naggadan malee sirna amma gartee shibeen jedhe kana jechuudha. Kanaafuu masaraa keessaa illee baasaa yoo dhugaa taate kaashimee kiyyaa faallaa kanaatiin bara fakkeenyaaf jaara keenya waggaa takka dura waggaa lama dura maaltu nuun jedhamaa ture. Jechuun amma dhugaadha qalbii horatanii achirra as deebi'uun ni malan hin beeknu qalbii horatanii achirra as deebi'uun ni malan kaleessa bar millikii waan shawaa ta'eef itti duulamee hagas hunda kaabineen bar kana hunda oofaa turani goobanaan goota waan shawaa ta'eef itti duulamee kana hunda nuun jechaa turanii arrantan ammoo sirni sun akkanaa jedhanii jechuun aga dhihee gaafa keessattuu eega gartee artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee qeeroon jumlaan hidhaa seenee hayyoonni hedduun hidhaa keessatti dararaa adda addaa dabarsaa turanii amman tanallee hayyoonni hedduun keessattuu hooggantoonni ABO'dhaa hidhaa jiranii gaafa sanii Minilikii waan shawaa ta'eef irratti duulame haga jechuun Oromoo ittiin qoqqooduudhaaf. Minilik bar meeqatu ijoollee meeqatu TikTok kanarratti ittiin rasaa tureen baakgiraawundii kaatee Minilikii fi Abiyyi waliin kaayetiin irratti sirbaa tureen Minilikii goota yookiin ammoo Oromoodha waan shawaa ta'eef irratti duulame goobanaan goota waan Oromoo ta'eef waan shawaa ta'eef irratti duulame ani jechuun Oromoo ittiin qoqqooduudhaa fi Oromoo wal falmisiisuu wal shakkisiisuudhaa fi sirna Minilik jaalatuu fi jibbuu bira dabramee ittiinis hatta Oromoos qoqqooduudhaa fi waan akkasiiti kan taamaa ture jechuudha. Amman tan ammoo shimeen ammas bifa kanaan gadi dhufeeti jira. Mee walumaa waan itti aanamu laalla. Kabira uummata keenya kan hongee Booranaatiin buqqa'e kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa gargaarsa isaanii cimsanii itti fufanii jiran yeroo waa'ee Booranaa kana dubbannu Harargeenis akkasumatti beelatti jira beekaa. Baale keessattuu Baaleen beela hamaan uummanni keenya gammoojjii Baalee akkasumatti jira furmaatan arganna jechuudha. Ka waggaa hedduu akkuma buqqaatota jedhameeti waamama haga ammaatitti beelli akkasumatti itti jira jechuudha. Wanni ka amma ka Booranaa kana qofa ajandaa godhannoo fi waan amma gartee hatattamaan gargaarsi garasitti godhamaa jiruuf jenna malee sun dagatameetii miti fakkeenyaaf komantii jalattis uummata kaan hoomaa dagattan waa'ee Booranaa qofa maaliin liftan ka jedhu namoota hedduutu komantii jala barreessan dhugaadha fakkeenyaaf Baalee faa haala hamaa keessa jira ni beekna jechuudha waanuma sirriiti waanuma dhugaati waan amma Booranaatti gargaarsi godhamaa jiruuf sanitti achi garagallee jechuudha. Tole hayyee abbaa qabeenyaa har'aan tanallee jechuudha obbo Israa'el Daggafaa miliyoona 10 akkuma gadda miliyoona 10 yaadataa Junaydii kenne jechuudha. Har'aan tan ammoo innis miliyoona 10 waadaa seeneeti jira. Dinquu Dayyaasaa kan biyyarraa fagaatee ofii isaatiifuu kaayee biyyarraa fagaatee bubbuleeti jira. Garuu akkuma duraan saba kiyya bira jirutti ammas saba kiyya bira jira jechuudhaan miliyoona 1 arjoomeeti jira. Hatta riisiin isaallee maxxanfameeti jira. Dinquu Dayyaasaa qabatamaan riisiitallee maxxanfameeti jira jechuudha. Namoonni hedduun ka waadaa seenaati jiran. Waa'ee waadaa kanarratti fakkeenyaaf har'aan tanaa Teediin miliyoona 1 kenneedha. Haga ammaatti fuula soora fakkeenyaaf isin jira beeki Teediin miliyoona 1 kenneedha. Teedii qofaa biti namoota Teedii wal fakkaatu hedduusaa amma tokkofaa maaliin argee miliyoona 12 gaazexeessaa maalii walitti sabasabeeti jira uummata Booranaatiif. Teedii miliyoona 1 kennee fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti hin maxxansine kennuudhaaf ragaa cheeka haa ta'uu riisiita ittiin galche hin agarre. Oromoon teennaa uummanni keenya sooshaal miidiyaa kanarratti Teediin miliyoona seene jedhee fakkeenyaaf yoo maxxanse amma reefuu tana. Teediin hayyee waadaa seene ka waadaa seene kana galchee nu agarsiisu ka jedhu tokko haa galatoomu waan nu godhee fi waadaa seene kana ammoo qabatamaan galchee nu agarsiisu ka jedhu tokko maxxanse akkamumatti Teedii galatoomfattaa mallaqa diinaati mallaqa akkasii waan jedhudha. Jara keenya mee yoon galee yeroo wal loluun dura
jarri siyaasa ana akka kiyyatti haga ammaatti fakkeenyaaf riisiita waan gariin agarra. Yadammoo laboorana jedhanii waan akka isa dhuunfaa jiran mee qabatamaan. Mee teediin galchee ati gaafa galee booda maali liqii sitti kenne liqii mana baankii see taati yoo si galchi maaltu siin ga'e abshaala ta'a kanarratti maal qabeenya eessarraa jechuudha eessarraa dalagatee fideedha fakkeenyaaf maaltu siin ga'e beelawaadha amma kan gargaaramaa jiru nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha akkuma jedhamu san ilaalcha fedhe haa qabaatu milikummaadhaan milikiin nama kama balaaleffataa jiran kana ilaalcha barama fakkeenyaaf teedii wajji wanni itti walii hin gallee wanni ati beekuu qabdu ilaalcha kan ilaalcha mililik qabu yoomiyyuu teedii qofaa miti abbaa barbaade haa ta'u jechuudha jooharis yoo ta'e abiyyis shimalisis yoo ta'e waliin galluun kun ifa bilisa teedii qofaa miti ilaalcha milika qabu kamiyyuu waliin galluun jechuudha garuu yoom qabatamaan godhame nuti waca boo'icha akkamitti teedii galatoonfattanii akkamitti akkas gootanii hin ammallee tokko maalinni waan tokko yoo dubbatan fakkeenyaaf nama kenna hedduu namoota tokko jechuudha dafee hin galuuf jechuudha teediin kenne hayyee kennuu isaatiif haa galatoomu riisiin nime kanaadha wanni isin gaafatu qabdan abbaan barbaade haa ta'u jechuudha abbaan fedhe gabbu'ee yoo wanni kun silaayyuu hoyidha anis miliyoona tokko kenne anis miliyoona 10 hatta anallee yoo ta'e yooniin 1,000 kenne siin jedhee riisiita agarsiisuu qabaa jechuudha kana yeroo jennu sadaqaadha beeki nama agarsiifachuuf miti fakkeenya walii ta'uudhaafis akkas keessan siyaasni kijibaa akkam fayyadamu fakkeenyaaf jarri amma yoo amma miliyoona takka kenne miliyoona 3 kenne miliyoona 4 kenne haala amma jedhamu kanaan caloo jettee ati akkamatti irraa taqabbalte garuu waanuma teedii ta'eef hin galatoonfadhu akkas yoo ati kayyattu taate boru nutu waan kana godhee nutu baraaree jechuu deeman akka Oromoon galaana ta'ee gana miliyoona hedduun guuru ni beekan waan ta'eef boru nutu godhee waan kana anatu godhee jechuudhaaf deeman akka sun hin je'amne mee qabatamaan mee riisiita gaafachuu qabda osoo waan biraa osoo hin taane jibbuu fi maalii waan biraati ilaalcha teediin biliyoona kennu biliyoona illee haa kennu teediin teedima haga sirraahee dhaloota ammaa ta'utti haga ilaalchi isaa ka waggaa 100 hin ta'initti yoo ilaalcha ammaa nama ammaa kana ka ta'eetiin ka dhufu taate lakki milikii miti nama ammaati yoo ka dhufu taate nama ammaati nama rakkoo hin qabu Itoophiyaawidha yoo ammayyuu kaayoon isaa ilaalchi isaa karuma gaafa miliksan ta'e milikuma miliyoona 10 isaa kennu 5 isaa kennu takka isaa kennu teediin teedima atis atuma jechuudha kanaafuu kan akkas natti fakkaataan haga ammaatitti fakkeenyaaf hin agarre fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti illee maxxansinee akkasuma galchee qabatamaa miidiyaa wayii irratti kun waraqaan kana akaawuntii akkanaa irratti kana mallatteesse akaawuntii kana mure yookiin ammoo cheeka kana akaawuntii kanaaf akkasitti dabarse yookiin ammoo cheeka muree ka jedhu hin agarre jechuudha gammaatti waa'ee waca biraa yookiin akkasii gadoo isaa haasa'uuf galata isaa haasa'uun waan biraa taate kana qabatamaan barbaannaa jechuudha yookiin ammoo kun waan gartee na argiidhaaf nama agarsiisuudhaaf osoo hin ta'in as keessa waan daldalamuudhaaf deemu nutu godhee waan kana furmaata waan kanaa ka fide nuhi jechuudhaaf deeman ummanni kun akkuma isinuu beeytan yoo du'an yoo ajjeesanis du'e jedhaniitti bu'anii yoo namni kennes anatu kenneedhaaf deema waan kana isaan kana taphatu deeman an kana natti mul'ataa jira yaada dhuunfaa kiyyaati beeki kun an kanaan argaa jiraachuudha as keessatti kanaafuu waa'ee teediin akkasii akkanaa itti deebinaan dhaqqabna sarrakkoon qabu garuu mee qabatamaan kennitee fayyaada hijalatoome maa atiin kadhanne yookiin ammoo liqii maaliidhaa maalii miti maaltu siin gaadi teediin teedima garuu mallee inni kenne eessaa argamee eessaatti argameedha waan hundan dubbannu waan itti beekuu qabdu jechuudha maaltu siin ga'e waa hundan dubbannu galata malee baanan sani kanaafuu wanti inni godhe Itoophiyaawidhaa godhe maaltu nu ga'e nuti beelawaa keenna beela baasuudha kan irratti hojjetaa jirru nu godhi nuti dadhabne hin jenne nuti hin dandeenyu hin jenne ana kanaadha kan natti mul'atu jechuudha ka kanarraa hafe waan biraa immoo akkanumatti fafakkeessaniitumaan siyaasa ittiin shaffaranii yoo ittiin nu gowwoomsuuf ija ittiin nu qabuudhaaf ka jiran taate kanaadha kan isin laaluu qabdan jechuudha teediin kenne isin jedhanii mee yeroon teknooloojiidha mee online irratti mee waraqaan mee riisiin hatta anillee yoo kenne isin jedhe akkamitti cal jetteetumaan kana eeguu qabdan jechuudha wal maaliif laayikiif komantiidhaa fi hisaaba kijibaa yookiin ammoo uummanni keenya hagan argatee ta'uu qabu qabatamaan waan dhugaa takka barbaadama amma laayikii fi komantiidhaaf yookiin ammoo haala dubbataniidhaaf yookiin ammoo beekamtii fi miti jechuudha an akkas jedheetiin amana kanaafuu waa'ee gara biraa kan isin jettan sana osoo hin taane mee ka jedhu qabatamaan gaafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha an kanatu natti mul'ata kanaafuu karaa Oromootiin ammoo bal'inaan amantanas gargaaramaati jira 100,000 500,000 miliyoona 2 miliyoona 3 abbootii qabeenyaa dabalatee namoota dhuunfaa kan jiddu galeessaa ta'ee namni hundinuu itti hirmaataati jechuudha kun hedduu waan hedduu takka namatti toluudha kun waanuma nuti beekamnuun jechuudha yoo tokkorratti dhagaan kufee dhagaa walirraa kaasuu rakkoo dhufte san waliin qooddachuudha akkanatti yoo walirratti akkanatti hirmaannee jenne ummata kana qubsiifnee bakka itti deebisuullee ni dandahama hanqina gartee beelaatii fi hongee ka amma bu'e kanaafis maashinni hedduu bitameetiin akka gartee naannoo kanatti bishaan bahullee godhuun dandahamutti godhuu dandeenya waan ta'eef kuni waan bareedaadha hedduu takka namatti tola kanaadha ka wanti deemaa jiru abduu moobaayilaa biraayi hanga qophii biraatti walitti deebinutti
nagaa naa tura.